ajjecha gara jabbummaa fi sukanneessaa salaalee keessatti diinotaan taasifame ilaaluuni hayyichi siyaasaaf xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waan maxxansan qabu. Ummanni keenya waliigaltee dhabeenyaan diinni nu mo'ataa jirti. Nama akka Hacaalutti Oromoo quuqamu tokkoon isin garsiisa laalame. Biyya fagoo yoon isinirraa jiraannillee jiran jaalladha. Kun nama Oromoodhaaf baay'ee qabsaa'edha. Nama waggaa tokko biyya Oromaa taa'ee waa'ee Oromoo dubbaturra nama guyyaa tokko dhaqee Oromoodhaaf Sigoo fudhee dhaqeen shawaa salaalee keessatti dhukaasee isin agarsiisa jechuudha. Mee akka obbolaa koo qalti anas qaluu isin barbaada. Qalamuun barbaade. akkuma inni uummata kootiif hin du'a jedhe inni sodaachifamaa si ajjeefna jedhaa jiru. Yuunivarsiitii garaagaraa irraallee eerroon Oromoo bahaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu nagaagu alhamdulillah. Har'as video kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu video social media kana irra deddeemaraan kan irratti dubbanullee waa'ee salaaleetiinis wal qabatee gaa wantoota ba'aa jiran tokko tokko kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumuraatiin waliin turaan isiniin jedha. Reen mugar chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaati. Maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Inni gaa hedduu kana uummata salaalee irratti ta'aa jiru. Namoota baay'ee Oromoo baay'ee jeeqee jira. Isaan kan wal qabate oduuleen tokko tokko bahaa jiru. Isas kan waliin ilaallu ta'a. Video kana like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Gara video. Nama akka Hacaalutti Oromoo quuqamu tokkoon isin garsiisa laalame. Biyya fagoo yoon isinirraa jiraannillee jiran jaalladha. Bakka alaa lafa kiyyatu fagoodha dhiigni kiyya dhiiga keessa. Maqaan isaa Kara Deemaa jedhama. Kan inni jiru Itoophiyaa keessa taa'ee deemee bakka namni itti miidhametti sagalee ta'a. Itoophiyaa keessa taa'anii sagalee taa'uun hin danda'amu maal jechuun soba yoo sodaa lubbuu keetii ta'e malee. Sigalee gaafa wallaggi lafarraa dhumulleen Kara Deemaan kun dhaqeetuma viidiyoo waraaba. Gaafa wallollee lukaan deemee viidiyoo waraaba. As ummata kana keessa waraana keessa deemee dhaqee viidiyoo waraabaa jecha jiraachuu mimmaan buusa argite kana bakka jechuudha. Quuqama Oromoo qabaatta taanaan akkana. Sigalee akkanumatti wayite Oromoon bakka bareedaa jiru qofa deemtee viidiyoo waraabdee maal hin danda'amu kun lammaffaadha. Warroonni gijee sagalee taatan sagalee eenyu sagalee taana namni hundi argaa jira jettan no nama sagalee ta'an jirtu. Sagalee kee kana laalee ummanni buqqa'aa jiru san obsa godhataa jechuudha. Sila adaan Oromoon nu arkaa jira, adaan Oromoon nu quba qaba jira, adaan Oromoon sagalee nu ta'aa jira jedha. Namni illeen haa isaan dhaga'uu baatu. Jarri garuu guyyaa sagalee kee kana dhagee hin gammadanii jechuudha warri haadhaa fi abbaan ilmaan dhaban sun. Akkasitti bicha kanallee kanaan dura yoo dhaqee ilaalles hamma gaafan dhaqee waa isaa ilaalee akkasuma irra keessuma ilaalee jedhu baay'ee tokko natti tole hedduu natti tole Oromoo baay'ee irra deema gargaara ijoolleedhaallee daftarallee bibbitaa waan argee goggodhaa viidiyoon isaa irratti gaafan galee ilaalu jechaadha. Namoonni baay'een nama kana irratti dubbataa jiru mee kan waliin ilaallu ta'a. Ishi guys, arra nama tokko galateeffachuun nufee jechuudha. Innis mucaa kana beektu hundumti keessan Daanii jedhamuudhaan beekama maqaan social media isaa Kara Deemaadha. Namni kuni bakka itti Oromoon rakkatetti argamuudhaan saba sana faana dararaa arguudhaan wanta sabni sun keessa jiru viidiyoodhaan social media irratti nama gadi nuuf baasaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf Wallagga keessatti yommuu sabni keenya dararamaa ture dhibeen rakkisaa ture mana tokko keessa namni afur du'ee baalaan awwaalamaa turetti namni viidiyoodhaan baasee nu agarsiise mucaa Kara Deemaa jedhamu kanadha jechuudha. Kana qofaa miti Horroo Guduruu keessatti yommuu sabni keenya buqqa'anii isaan faana dhaabbachuudhaan isaan cina dhaabbachuudhaan saba keenya kan gargaaraa ture mucaa Kara Deemaa jedhamu kanadha jechuudha. Kana qofaallee miti Harargee keessatti yommuu sabni keenya buqqa'ee rakkataa ture isaan faanallee dhaqee nama dhaabbatee isaaniin gargaareedha jechuudha. Ammas kana qofaa miti Walloo keessatti yommuu sabni keenya dararamaa ture kan ittiin deemee yaalamu yommuu dhabetti inni dhaqee isaan faana rakkatee wanta achi keessatti ta'aa jiru viidiyoodhaan nu agarsiise. Amma immoo Salaalee keessatti wanta ta'aa jiru miidiyaa irratti kan nu fide nama kanadha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni daffaree waan akkasii godhu hin jiru jechuudha. Sababni isaa aktivistis ta'e artistiin yeroo ammaa ija jabaatanii gochuu hin danda'an. Inni garuu lubbuu isaatti murteessee maatii isaatti murteessee ija jabummaadhaanii deemee saba sana bira dhaabbatee saba sana wajjin rakkatee wanta saba sana keessa jiru ifatti agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf nama jabaa akkasii galatoomii ittiin jechuun barbaadan mucaan kun ofitti murteessee waan kana gochaa jira waan na ta'eef jechuudha. Daanii baay'ee si jaallannaa baay'ee si kabajnaa rabbi umurii kee nuuf haa dheeressu hamaa sirraa eegu siin jennaa thank you brother. Yommuu waan gaarii hojjannaan gaarummaan keessan lafa ta'a akka Hacaalutti falmata akka Hacaalutti falmataa jedhaa jiru namoonni baay'een uummata Oromoo bira baay'eetti dhiyaatee dhaabataa jira akka
miilaan fagoo deemeetan as fayya qabe jedhata Oromoo gadi sassaabee ittiin dubbataa iyyuu jira. Meeme chaalenjii isaarraa immoo xiqqoo ilaallee walitti deebina. Elektirikii daandii karaa shinti beetiidhaatiin natti ka'an isallee nageenye fincaan afaan kootti fincaan isheen xinnoo na aarsiseetti. Elektirikii caalaa fincaanichatu baay'ee na aarse. Ilmoon dhiiraa gaafa dhiiratti akka wanta matarasiitti gadi baafateetti gaafa fincaan namatti fincaa'u kun namummaa miti. Ani ofii kooyyoo Oromoo caalaan jaalladhu maallaa godhan dachee kanarra meeqan jiraadhaan umurii kana booddee kan na barsiise abbaa koo faada koodha biyya abbaa koo keessatti immoo baradhee maalan godhaan waan tokko qaruuraadha kan isaan shuggee qaama hormaata kootiitti kaa'ani isaan gaafa qaruuraatti dhan meebii maal taa'anitti waan tokko iyyuu hin taane ofii kooti isa dhumaa irratti isaan gaafa kana hundumaadhaan dadhabanii elektirikii daandii karaa shinti beetiidhaatiin natti ka'an isallee nageenye fincaan afaan kootti fincaan isheen xinnoo na aarsiseetti. Elektirikii caalaa fincaanichatu baay'ee na aarse. Ilmoon dhiiraa gaafa dhiiratti akka wanta matarasiitti gadi baafateetti gaafa fincaan namatti fincaa'u kun namummaa miti. Yookaan immoo kun beekumsas miti. Yookaan kun dandeettiis miti. Isa dhumaadhaa gaafa godhanii gaafa dadhabanii haasaa tokko haasaan. Namitti nuti akkas goonu kuni yooma rifeensa mataa ishee buqqaastee dhossitee keessee dhufte taateeyyuu falan qabnu waan ta'edhaatiif jecha dhiisuu nu wayyaa jedhu. Isa kanarratti gadi galagalchanii na fannisaniitu dhiisanii socho'an. Jiruu isaarraa chaalenjii xiqqoo irraa as nu dabarsee jira. Kana malees miti. Chaalenjii baay'ee guddaa baay'ee danuu keessa darbee jira. Inni kun egaa maal nu barsiisa beektu namoota fakkeenyaaf namoota guyyaa hojii jara hojjetaa oolanii atuu waan tokko waan biyya keessatti adeemsifamaa jiru atuun bariin kan haasaa waliin borcanii haasaan taane daddabarsanuudhaaf dhaamsa guddaadha. Maaliif beektu guyyaa hojii jara achi hojjetataa akka nama Oromoodhaa qabsaa'utti waan arge uummata kana waliin makaa ummata kana waliin burjaajessaa kan jiran baay'eetu jiru. Jara kanaaf barumsa ta'a mucaan kun. Wallaahi nama waggaa tokko taa'ee miidiyaarra taa'ee falmuuf ala taa'ee falmuuf nama guyyaa tokko Oromoo bira miilaan naqee qabe hamma sanaan geessanu. Ruubii sanaan geessanu jechaadha. Maaliif wanni isin achi teessanii dhageessanuuf wanni isin biyya keessa dhuftanii ilaaltan walitti hin dhufu. Homa fedhe ilaalcha garagaraa yoo qabaatan jechuun. Warri bosona jiru warri aangora jiru kun ilaalchuma fedhe ilaalcha garagaraa yoo qabaatan alagaan Gondariif Goojjamin irraa dhufe hawaasa keenya dararuun qabu. Isa dhugaa rabbiitti. Alagaan alagaadha diina sinilu. Kunoo maqaa Oromootiin sirraa darbaara morma. Kasi dhukkubsu kana bara. Wanti hunda caalaa onnee keessi madeessu eenyummaa keessi jibbisiisu kana bara. Hamma fedha yoo ilaalcha siyaasaa keenya garagara ta'e ilaalchi siyaasaa keenya akka fedhe faallaa ta'e alagaa dhufe qe'ee kee shororkeessuun qabu. Dandeettaan waliigalaa dadhabdan waliigaluu baadhaa rakkoo miti. Yoo ilaalcha keenya walii kabajuu dadhabnellee ormi dhufeetiin nutti roorrisuu hin qabu. Dhugaa rabbii hin qabu. Baay'ee ulfaata. Sinigale kana anin beeku akkitti garaa isin danda'ellee hin beeku akkitti obsitanii ta'aa jirtanillee anin beeku I don't know naa galuu dide in ulfaata rabbi ummata keenya nagaa haa godhu naannoma hunda dhumaa jira. Ka ummata salaalee kun adda ta'e malee naannuma hunda booyaa jira. Naannoon namni dhumaan jira. Naannoon namni hidhamaan jira hin jiru. Ummati guutuu buqqaa jira, roorrifamaa jira, ajjeefamaa jira qe'ee isaatiitti. Hidhamaara. Qabamee maallaqa gaafatamaa. Yoom nageenyi akka buunuuf hundaafuu gaafiin hundaafuu. Ganda tokko keessa neetworkiin hin jiru. Network yon jiraanne isinitti cufa kaasee warri TikTok, Facebook irra kotta. Isini gale. Afoo network ni jira. Injiru yaani achi. Injiraat. Sa? Baay'ee ulfaata. Hin gaddisi. Namatti ulfaata. Homa jettu wallaalta waan dhiiftu wallaalta isini gale.
ummata keenya rabbi nagaa haa buusu ka kadhatan rabbuma abbootiin amantii abbootiin gadaa hunduu akkaataa amantii keessanii jiru ummata kana rabbiin kadhaa rabbi waan dadhabeen qabu akka ummata keenya nageenni buu rabbiin kadhaa wallahi biyyi baddeerti rabbiin kadhaa ummanni keenya miidhamaa jira dararamaa jira ajjeefamaara hidhamaara saamamaara roorrifamaara gudeedamaara akkuma argitan kana kunoo ati gaalladha jedhamee gurra'amaara I don't know badima ummata kana wallaale homa ummanni kun balleessan na dhibe laalee dhabe ummanni miskiin ummanni garaame kun isini gale homa ummanni kun balleessan nama dhibe so ummata keenya sagalee ta'a waan dandeetta waan dandeettiin ummata keenya sagalee ta'a ummata keenya bira dhaabadhaa viidiyoo kana olii daddabarsa yeroo gaarii qabadhaa ummata keenya rabbi nagaa haa buusu. Egaa uummata keenyaaf du'aayin barbaachisaadha. Du'aayiidhuma goonaa fi rabbis nu haa ilaalu meemee kana. Egaa kanaan wal qabatee immoo yuunivarsiitii garaagaraa irraa ijoolleenis guyyaa kaleessaa bahanii falmataa turan. Ijoolleen baay'een kun akkuma argitan yuunivarsiitii Finfinneeti. Kun yuunivarsiitii Amboo irraa ijoolleen gallakkisanii kun akkuma argitan yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kan gadhiifamedha. Barattoota yuunivarsiitii Salaalee irraa kan gadhiifamedha kun. Akkuma argitan kun yuunivarsiitii magaalaa Jimmaa irraa kan gadhiifamedha. Akkuma argitan egaa ijoolleen bakka jiranii qeerroon kaka'anii uummata Salaalee kana sagalee ta'aa jiranii ammas gara fuulduraatti hamma inni nagaan nuuf bootti uummata Salaalee bira dhaabbachuun keenya dirqama. Kunkii kana kabajamoo sheer walii godhaa waan isin iccitii sheer godhame koppiriin lamman saatiin na baasan. Ani immoo nama kanaa shawaa dhaqee jechuudha uummata keessa dhaabadhee laayivii dabarsudha. Isinii galee shawaa dhaaddannaan inni biyya namaa amma qaamaan sin agarsiisa. Shuguxii koo fudhee dhaqeen shawaa Salaalee keessatti dhukaasee sin agarsiisa jechuudha ol qabee. Nifxaamiin jechuudha. Mee akka obbolaa koo qaltee ana saqaluu siin barbaada qalamuun barbaade abarana qalamuun barbaade shawaa deemeen qalama. Amma sheer godhaa sin koppiliin sheer godhaa iccitii jala. Maal kun maal Wo marziin siyaa qalubbo. Abaaboo marziidha boo kun. ሼር ወሊ ጎዳ ነመኩመ ለምን በርባደ ጭቴ ባሱመኒ ይሄ ፋኖ ራሱን የሚለው እኔ አሁን ያለሁት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ናላቡ ሸክለክ ፍንፍኔ ውስጥ ነው ያለሁት። ፋኖ ራሱን የሚለው ምን እንዳደረገ ጉድ አሳያቸዋለሁ ዛሬ። በጣም የሚገርም ምስጢር ወጣ። ድራማሽ ፋኖ እኔ ከተነሳውብህ ማለት ነው አለቀልህ ማለት ነው። ሂድና የዮኒ ማኛ ቂጥ ውስጥ ግባ። ዮኒ ማኛ ኢትዮጵያዊ አይደለም ሲጀመር። ዶክተር አብይ ልቡ ሰፊ ስለሆነ እንጂ ዮኒ ማኛ መገደል የሞት ፍርድ ዮኒ ማኛ ላይ የሞት ፍርድ መሰጠት ያለበት ጥንብ ሽማግሌ ነው ዮኒ ማኛ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ያፋጀ ዮኒ ማኛ ማለት ነው። እና ላቡ ሸክለክ ማታ ምን እያለ ነበር? መቼ ነው መገባው? ይሄው ገብቻለሁ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ኦኬ ቦሌ ቡልቡላ ነው ያለሁት። ያወራ ቦሌ ጥንባታ ውሻ ነግረሃለሁ ማለት ነው። የፋኖን ምስጢር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማወቅ አለባችሁ። አንደኛው ፋኖና የኦሮሞ ህዝብ መሃል አንድም የኢትዮጵያ ሰማችሁ? የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ነገር ላስረዳችሁ ፈልጋለሁ። ጆሌን ከኛ ኮፕሊንግ ጎዳ አካውንቲ ጉባጅ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ነገር እንድትገነዘቡልኝ ፈልጋለሁ። ስለዛ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። እነ ቤኪ ካላችሁ በተለይ ደቡቦች ምኖች
የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሆነ እናንተ የምታውቁት እውነታና የሆነ ሀቅ ምስጢር ፋኖ ምን እያደረገ እንዳለ በቪዲዮ መረጃ ማለት ነው ከነ መረጃው ይዤ መጥቻለሁ። ፋኖ ምን እያደረገ እንዳለ ማለት ነው። ፋኖ ኦሮምኛ ተናጋሪም አለ። ገና ደቡብ ላይ የገባ በኦሮምኛ እያረደ እኛ ኦሮሞ ነን እያለ የኦሮሞን ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞ Egaa Mubaarik Musammaa akkas bahee dubbatee hamma ganaan shawaa dhaqee salaalee dhaqeen falmadhee biyya kootiif falma jalaa jira, Oromoo kootiif du'a jalaa jira. Kanaan wal qabatee egaa Mubaarik Musammaatti kakatanii jiru. natti dhaaddataa ture waa'ee eerpoortiiti. Footoon kaafadhe waan si dhibne. Eerpoortii intinaan jedhaan. Eerpoortii Turkiin jira beektaa? Oi, report it to the police. Wait, if you live here, gala police to report ko dewa jirate. Egi, you kill people, so I will call police. Namota jefte ta police wama. I know where you live. Record this video. Agartanii ijoolleen keenya hamma of eeggannoo gochuu qabdu. Ijoolleen baay'een of eeggannoo gochuu qabdu. Waan baay'ee waan hin taane waan hamaa tokko mudataa jira. Ajjecha gara jabummaa fi sukanneessaa salaalee keessatti diinotaan taasifame ilaalluuni hayyichi siyaasaaf xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waan maxxansan qabu. Karaa miidiyaa isaanii feesbuukiin maxxansaniin ajjechaa sukanneessaa salaalee gurbaa qacalee irratti raawwatame garaa nama gubaa jechuunis dubbatan. Dallansuun gochi kun uummata keessatti uumeef mormii barattoonni taasisan haqa qabeessaa jedha hayyichi siyaasaa Jawaar Mohammad. Ajjechaan gurbaa kana irratti kan dallanamee bo'ame waan gochi sun ragaa viidiyoo mul'atee fi jedha. Kan ragaa maletti galaafatamu rabbumatu beeka. Guyyaa guyyaan lammiilee 100tu kallattii biyyaatti garaagaraatiin ajjeefamaa oolaa jedha. Obbolaa garaagaraa goranii dirree waraanaatti wal galaafatan kanneen mana hidhaa baafamanii ajjeefaman. Qonnaan bulaan keessaatti rukutamuun dargaggeessa balaa lolaaf beelaa dheebuu osoo baqaaf deemuu galaana diimaatti dhidhimuun eenyutu lakkaayaa jechuun dubbate hayyichi siyaasaa Jawaar Mohammad. Dhumaatii ilmaan biyyaa kana maraaf sababni ijoon wal waraansa biyyattii goolaa jiruudha jedha. Wal waraansa naannoo garaagaraatti unkuraa jiran kun akka dhiyootti ammas itti fufiinsaan ammoo adda dureen kan itti gaafatamu murna aangorra jiruudha jedhe obbo Jawaar Mohammad. Rakkoo siyaasaa biyyattii karaa siyaasaatiin furuu diduutu wal waraansa nu geessee jedha. Wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jirutu lubbuu lammiilee harka humnoota garaagaraan akka gaaga'amu haala mijeessee jedha hayyichi siyaasaa Jawaar Mohammad. Gaafuma duraa jijjiiramni kun dhufu balaan kun dhufu akka malu sodaachuun harqisuun wayyaannee carraa arganne fayyadamuun marii fi waliigaltee qaamota siyaasaa biyyattii gidduutti taasifamu siyaasa biyyattii tasgabbeessuun barbaachisaa akka ta'e amansiisuu yaallee jedha Jawaar Mohammad. Ce'umsa karoora waloo maqsuun qabna gaafa jennu deebii marii homtuu hin barbaachisu anatu isin ceesisa kan jedhu ta'ee jedha hayyichi siyaasaa Jawaar. Siyaasni shiraan malee mariin hin geggeeffamu jechuun gowwummaadha. Fakkeessuun nutti qoosan mooraa siyaasa Oromoo wal taasifna gaafa jennu carraaquun aangoo nurraa fudhachuuf heedu jedhanii guzuu nutti yaammatan. Ilaalcha farraa saboota miidiyaa mootummaa akka dhuunfaa taasisan murna Tigraay kan aangorraa buufame baqatee ari'amee siyaasa jidduu galaatti deebisuuf waamnee jennaan humna caccabsinee jilbeenfachiifna jedhan kamaxxansan obbo Jawaar Mohammad. Waliigalteen sirna dimokiraasii dantaaf mirga uummataa humna tiksuu mariif waliigalteen jaaruu waanne jennaan sirna abbaa irree olaantummaa nam tokkee ijaaruu fi filachuun daandii siyaasaa dhiphisan. Marii mana hidhaa fi ajjechaa gadi ta'an kan aangoo harkaa baatee rifate kaasee hanga kan dhiigaaf lafee isaatiin jijjiirama fide aangoo isaan baase diinomsuun qawwee kaasisan. Hayyichi siyaasaa obbo Jawaar Mohammad itti dabaluunis bu'aan daandii isaan filatan laashemsuu sirna mootummaa kufaatii diinagdee amma argaarru kana fidee jedha. Akka dhaaddatan sirna abbaa irree warra isaan morman mara burkuteessuuf lammiilee cufa harka kennachiisuuf to'achuu dandeessisu uumuun hafee laafee fi uummanni
to'annoo mootummaa jala jiru guyyaa guyyaan suntuuroo adeemee jedha Jawaar. Jalqaba dogoggora waan tokko hawwii daangaa darbeef hanqina muuxannootu dogoggora sanaaf saaxilee jedha. Jechi ni danda'ama ta'a dogoggora jalqabarraa barachuu dadhabuun daanduma badii kaleessaarraa dhuunfatanii deemu garuu maraatummaadhaa jedha. Dhaabbachuun lola Tigraay booda carraan uumame fayyadamuun biyyattii daandii araaraatti deebisuun mannaa afaan nagaa lallabaa gochaa lola cichuutu cichan. Carraaqqii araaraaf nagaa buusuu lammiilee biyyattii mootummoonni biyyoota alaa taasisan waan fedhan fakkeessu yeroo itti bitatanii humna jabeeffachuuf yaalan. Obbo Jawaar Mohaammed maxxansa kana eega maxxansanii booda barreeffamoota dheeraa barreessanus herraasinii dubbifne. Barreeffama isaanii kan jettee hafee kan itti deebinu jedhamaa jiru gaa namoonni tokko illee yaada isaanii kennaa jiru. Facebook irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yaada ofii kennaa jiru. Kanaan wal qabatee egaa Oromoon osoo tokko ta'e diinni akkas hedduudhaan galtee akkas uummata keenyatti hin taphattu uummata keenyatti akkas hin gootu ture. Ammas uummata keenyaaf hin falmannaa. Uummata keenyaaf jirra agartanii ibsaan ergan viidiyoo fixee dhufe jechaadha. Ibsaan kunis poolitikaa jalqabe moo viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Oduun kan biraallee yoo jiraate kan biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Hamma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Oroo Show. Bye.